kabajamtoota hordoftoota Warqee Beauty Channel akkam jirtu maatiin koo nagaa keessanii nagaa guddaan qaba. Tole egaa guyyaa har'aa ergaa rifachiisaa isinii qabadhee dhufeera. Ergaan kun immoo isin fayyada. Tokkoffaa ergaa embaasii biraa baheedha jechuudha. Ergaa embaasii biraa bahee kuni obboloota keessan ilaallatu, obboloota keessaniin akka qaqqabuu dandeessanidha. Lammaffaa immoo warroonni hojii dhabdanii biiroo keessa jirtanii, mana ijaazaa keessa jirtanii, warroonni Shaarjaa, Dubaay, Alaayin jirtanii akka itti fayyadamtan obboloota keessanii fi sagalee koo kana yeroo dhageessanii sheer godhaa fi obboloonni keessan itti haa fayyadamaniin affeerraa kooti jechuudha. Dursa ergaa embaasii biraa bahee isin beeksisuu yeroon barbaadu warroonni yeroo hafte kanatti itti fayyadamuu barbaadan akka itti fayyadamtanii, warroonni kaan immoo beektanii qophooftanii akka yeroo dhufuuf akka of eegdaniifidha jechuudha. Embaasii irraa kan bahe, embaasii jechuun beeksisa mootummaa biraa bahe waan ta'eedhaaf afaanota Oromoodhaan namoota YouTube irrattis dubbatanii waan hin argineef, akkasumallee immoo afaanota Amaariffaadhaan afaanota garaagaraatiin dhagahin jira. Akkasumallee embaasii qonsilaa embaasii keessarree lixee ilaaleen jira. Innaa ergaa sirrii ta'e, ergaa qulqulluu waan ta'eedhaaf namoonni Ijipti keessa jirtanii akkasumallee Kanaadaa keessa warri jirtanii embaasiin Ijiptii fi embaasiin Kanaadaa ji'a 3 hanga ji'a 6tti cufamuu waan mootummaan beeksisee jiruudhaa fi warroonni achi keessa jirtanii keessumaa obboloonni keenya warri Ijipti keessa jirtanii gara biyyaatti imeeluu warroonni barbaadanii karoora warri qabdanii daftanii qophootanii gara biyya keessatti akka imeeltanii fi isin biraan ga'uun barbaade jechuudha. Dabalatammoo yoomimmoo cufamaa amma akkamiifidha yoo jettan immoo jiini kun gaafa dhume yoo xiqqaate bultii 12 hanga 13 qofatu hafe natti fakkaata. Guyyaan irraa 18 natti fakkaata. Ji'a itti aanudha jechuudha. Akka ji'a biyya keenyaatti hidaar irraati kaaseedha waan ta'eedhaaf isa kanaafiyyuu itti fayyadamuu akka qabdan warroonni gara biyyaatti imeeluu barbaadanii guyyoota itti hafte kana keessa ji'a dhufu keessa waan cufamuu fi gara biyya keessanitti imeeluu warri barbaadan, warroonni immoo waggaa ta'es akkasuma karoora biraa as turuu bakka biyya sana turuu qabdan immoo beektanii haala keessan akka mijeeffataniif isin gargaara. Obboloonni keessan dhaga'uu dhiisuu danda'u, Amaariffa warreen dubbifanne jiraachuu danda'u, Amaariffa kan dhageenye jiraachuu danda'u waan ta'eedhaaf intarnaashinaali kan ta'e akka biyya keenyaatti immoo afaanonni karaa embaasiidhaa yookiin karaa qonsilaadhaan nuti dhageenyu immoo karaa qonsilaadhaan nuti dhageenyu immoo karaa Amaariffaa waan ta'eedhaaf obboloota keessan hin dhageenye dhageechisa. Inni isiniin jechuu barbaada. Inni dabalataa immoo akkuma isinitti himee embaasiin biyya Dubaayii keessa jiru agaa akka hin cufamnedha jechuudha. Beeksisni amma karaa qonsilaa bahee yookiin immoo karaa embaasii Itoophiyaa bahee jiru. Isa kanaafiyyuu obboloonni hojii hin qabne, obboloonni mana ijaazaa keessa jirtan, obboloonni waraqaa eenyummaa hin qabne, obboloonni immoo paaspoortiin sin jalaa dhumee paaspoortii keessan barbaachisaa jirtan, warroonni waraqaa qabdanii, warroonni paaspoortii haareffachuu barbaadanii warra kana laallata jechuudha. Obboloonni Dubaayii keessa, Shaarjaa keessa, Alaayinii keessa warroonni jirtanii yeroo waggaa tokko olii fi Abudaabiitti ol dhufuu akka hin dandeenye, Abudaabii dhufuudhaaf mirmaraa yookiinis immoo piroosesii garaagaraa waan gaafataniif baasiin illee Dubaayiidhaa fi Abudaabii gidduu deemaa kan turre dhagaa hundumti keessanii kan beektanii. Kanarraa kan ka'e immoo hojiin dhibee Shaarjaa keessatti, Dubaayii keessatti, Alaayin keessatti warroonni mana ijaazaa jirtan baay'een keessan akka jirtanii anillee qubanaan qaba jechuudha. Isa kanaafiyyuu amma garuu beeksisni biyya kana keessatti yookiin Dubaayii keessatti bahee jiru mirmaraa malee akka Dubaayiidhaa gara Abudaabiitti ol dhufuu dandeessanii, Abudaabii keessaa immoo gara Dubaayii galuu akka dandeessan waan ta'eef Abudaabii keessa immoo akkuma odeeffamaa jiru hojiin baay'een hin jira jedhamaa jira. Namoonni baay'een waraqaa warri hin qabnes ta'ee warri viizaa hin qabne gara Dubaayii fi Shaarjaa akkasumallee Alaayinitti baay'atu waan ta'eedhaaf
as keessa hojiin jira, Abudaabii keessa hojiin jira wanta jedhameef mirmiraa sodaattanii karaatti nama maramaa marfee nu gaafatu waraqaa nu gaafatu jettanii warreen sodaachaa turtanii karaan banameera, mirmiraan hin jiru. Dhuftaniiti hojii wal gaafattanii hiriyoota keessanirra mirmiraa malee akkasumallee marfee malee waraqaa malee galuu hin dandeessu, hojjechuu hin dandeessu waan ta'eedhaaf akka itti fayyadamtani. Paaspoortii ilaalchisee qonsilaan Dubaayii paaspoortii warroota haareffachuu barbaadanii paaspoortiin haaressa, warroota haareffachuudhaaf itti laatan immoo paaspoortii keessan deemtanillee fudhachuu ni dandeessu. Dabalataan garuu warroonni paaspoortii waraqataan barbaadamee akka duraanuu haaressa kan jedhu Dubaayii keessaa cufamee akka jirudha. Abudaabii garuu in haaressu waraqata yoo qabaattanii waraqata barbaadanii in haaressu. Paaspoortii haaressuu barbaachisuu irratti qonsilaan Dubaayii jiru akka hojjechaa hin jirredha. Kan Abudaabii immoo akka hojjechaa jirudha jechuudha. Kan Abudaabii hojjechaa jira waan ta'eedhaaf kanaaf dhuftanii warroonni paaspoortii hin qabne barbaachifattanii paaspoortii keessanii haareffachuu hin dandeessu waan ta'eedhaaf gara Abudaabiitti ol dhuftanii warroonni kunillee itti fayyadamuu dandeessu. Isa taaksiidhaaf gara Dubaayitti deddeebitanii fayyuma yeroo keessanis qarshii keessanis gubdanii oduu kana otoo akka asiillee gara Abudaabii kana keessaallee otoo wanta akkasii odeeffannoon biraa otoo hin dhufin yeroo amma jirtu kana keessatti itti fayyadamuun affeerraa hunduma keenyaati. Obboloota koo maaliif yoo jettanii yeroo yerootti beeksisa haaraa ba'a jechuudha. Biyya nuti jirru kana keessatti yeroo yerootti torbee lamatti hin ba'a waan ta'eedhaaf yeroo amma qabnu kanatti immoo itti fayyadamuu dandeessu. Dhuftanii paaspoortii warroonni hin qabne barbaachifattanii gara Abudaabiitti dhuftanii haareffachuu hin dandeessu. Baasiin deemsa eegaleera waggaa tokko booddee jechuudha. Kan cufamee ture mirmaraa yookiin karoonaa mirmaraan hin jiru waan ta'eedhaaf mirmaraa malee baatanii Abudaabiidhaa Dubaayiidhaa baatanii Abudaabii galuu hin dandeessu. Abudaabiidhaa baatanii Dubaayii Shaarja alaa hin galuu dandeessu jechuudha. Kana caalaa kan nama gammachiisu hin jiru. Innaa itti fayyadamaa warroonni hojii dhabdanii bo'aa jirtanis warroonni paaspoortii hin qabu jettanis warroonni immoo paaspoortii keessan of harkaa qabdan garuu Dubaayiimattis ta'e Abudaabiittis haareffachuu hin dandeessu. Isa kanaafiyyuu akkasitti itti fayyadama. Obboloota keessaniif irree sheer godha. Akkasumallee warroonni Jibshii jirtanis immooyyuu warroonni biyya keessanitti imeeluudhaaf kaatanii dafaatii guyyoota qabdan kana keessatti xumuradhaa gara biyya keessanitti deebi'a. Warroonni immoo turuu barbaadan tura akkasuma warra Kanaadaan illee akkasumadha. Kanaafiyyuu wantoota wayii hidhiinsa bishaan faana kan wal argatu mitiidha. Akka beeksisni ba'aa jirutti cufamee waan hafotoo hin taane dippiloomaasii waan irratti hojjetanii waan qabaniidhaa fi hojii booddee immoo ji'oota 3 hanga 6 booddee immoo leenjii fudhatanii deebi'ee hin banamaa kan jedhudha jechuudha. Abdiin jiru karaa warra qonsilaa yookiin karaa imbaasii wantoonni amma odeeffannoon jiru jechuudha. Isa kanaafiyyuu akkam taana ammatti galma hin barbaannu booddeen keenya akkam taa kan jedhuu fi booddee ciruma isaa cufameeti namoonni yookiin immoo uummanni achi jiru gara biyya isaatti akkaataa deebuu fi ammaaf garuu dippiloomaasii hojjetameeti booddeerra immoo akka banamudha deebee waan ta'eef biyyoota kana qofa otoo hin taane ammaaf biyyoota sadiidha. Sudaanillee tuqamtee jirti. Kanaadaa, Sudaanii fi Ijibshiinidha. Garuu naannoo biyyoota 30dha jechuudha. Ammaa fi biyyoota 30 keessa biyyoota 3 kanadha jechuudha. Kan amma jedhuuf kana keessa akka cufamuu fi beeksisni yookiin immoo imbaasii biraa ergaan bahee jiru. Ji'oota biraa immoo hin beekamu jechuudha. Garuu biyyoota 30dha tuqamee kan jiru. Ammaaf jala muramee oduun qulqullaa'ee kanadhaan siniin jedha. Sheer waliif godha. Innaa waan sheer gootanii akkasumas laayik sabiskiraayib gochuudhaan immoo maatii koo ta'uu ni dandeessu. Eebbifamaa turtii gaarii viidiyoo biraan amma walitti deebinutti.